Akka mooltan kabajamtoota hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa jaalatamu oduu idilee galgala kanaa qabannee dhiyaanne isinitti muunqasifaana turan jirsoo wallooti. Oduu keenya jalqabaatiin kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti xiinxaaleeyyiin Amaara lola Oromoota Walloo irratti banuuf yaalii godhaa jiraachuun himame. Lola godinicha keessatti irra deddeebiin banamaa jiru kana hooggantoonni xiinxaaleeyyii Amaaraa lola amantaatti jijjiiruufis dhiibbaa godhaa jiraachuun beekamee jira. Utuun gabaasa kanaa akkatti aanutti isiniif dhiyaata. Kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti xiinxaaleeyyiin Amaara lola kaasuuf yaalii adda adda gocha jiraachuu jiraattonni madda nageenyaatti himani. Akka gabaasni aana jiillee mugarraa nu qaqqabe jedhutti halkan edda xiinxaaleeyyiin Amaara ooyiruu qotee bulaa Oromoo seenuun tuula midhaanii tokkoo fi tuula ciidii lama gubanii nuuf hime jiraatan aana jiillee mugaa kun hubachuu tuula kanaa wal qabate koomaandii poostiin godinicha keessa soosoo Amaarri as dhufee hin gubuun seentu gube jeequmsa kaasuuf jedhe ilmaan Oromoo edda irraa kaasee hanga guyyaa kana walitti qabe nama gocha kana raawwate fidaa jechuun qotee bulaa Oromoo ciinqanii jiraachuu nuuf hime maddi keenya kun akkuma kaleessiniif gabaasa turre xiinxaaleeyyiin Amaara godina Oromoo Walloo kana diiguuf sagantaa baafate biyya keessaa falam wal ijaaruun qarshii hanganan jedhamne walitti guure godinicha keessatti jeequmsa uumuuf tattaaffachaa jira. Uummanni keenya dammaqee shira kana harkaa fashaleessu akka qabu ergaan qeerroo waan kan hordofaa jiru irraa dabree jira. Odeeffannoo dabalataan lola Walloo keessatti taasifamaa ture lola amantiitti geeddaruuf dhiibbaan godhame. Godina Oromoo Walloo keessatti xiinxaaleeyyiin Amaara irra deddeebiin kallattii maraan Oromoota Walloo irratti lola banaa turte. Lola irra deddeebiin taasifamaa jiru gara lola amantiitti deeggaruuf yookaan fakkeessuuf yaalii akka godhaa jiran odeeffannoo madda nageenyaa qaqqabee jira. Murni maafiyaa Amaara kan mootummaa PP afaan qawween uummata bulchuuf yaalu daannoo taasifatanii gocha gaara jabummaa suukanneessa seenaa irratti godhamee hin beekne raawwataa jiru. Mootummaan naannoo Amaara jibbaa Oromoota Wallooti waan guutame yoo ta'u waraana isaaf qotee bulaa sabaan Amaara ta'e Amaara dhoksaan hidhachiisaa akka jiran ragaan ba'aa jira. Guyyaa kaleessa hooggantoonni Amaara ummata Amaara walgahii baasuun namoonni afaan Amaara dubbatan ani muslima ummata Oromoo liyyuu haayilii Amaara fi faannoo Amaara waliin ta'uun lola ni lollu jettan yoo jiraatan yeroo jalqabaa sin irratti tarkaanfii fudhanna kana beekaa jechuun ummaticha gidirsa jiraachuun himan. Marii geggeeffame kana irratti namoota nuti muslima ummata Oromoo irratti lola hin dubbannu hin lollus jedhan yoo jiraatan fidaa maqaa nuuf eeraa jechuun hooggantoonni fi qondaaltonni Amaara dubbata jiraachuun ibsame. Yeroo ammaa kana lola Oromoo waliin taasifamu irratti hirmaatuuf namni dhufe nu waliin hin hirmaatin diina keenya ta'uu beektanii maqaa nuuf eeruu qabdan jechuun hooggantoonni Amaara dubbataa jiru. Akka maddi keenya bilbilaan madda nageenya dubbise tokko jedhutti yeroo amma ilaallu kana lola Oromoo Walloo fi uummata Amaara gidduutti geggeeffamaa turee fi jiru gara amantaatti jijjiiruuf dhiibbaa gochaa jiran jechuun ibse. Marii fi walgeemnoonni Amaara fi hooggantoonni Amaara taasisaa jiraniin uummanni Amaara naannoo Haxaayyee fi naannoo ishee akkasumas Dabra Birhaan jettan meeshaalee waraana hidhachuu qabdu jechuun kan uummatatti dubbataa jiran ta'uun beekame. Chaayinaan aangoo ishii cimsuuf riifoormii geggeessaa jiraachuun gabaafamaa jira. Bal'ina isaa dabalataan akkatti aanutti isiniif dhiyaata. Chaayinaan aangoo ishii cimsuuf riifoormii geggeessuuf jedhame. Hoogganaan Chaayinaa Shii Jiinpiing aangoo siyaasaa fi dinagdee biyyattii irratti cimsuuf miseensonni paarlaamaa torban darbe riifoormii cimaan akka geggeeffamu murteessani. Koongiresiin uummata biyyaalessa NPC'n paarlaamaa mirkaneessitu bara aangoo pirezidaantummaa obbo Shii sadaffaa mirkaneessuuf garee isa ol'aanaa ni muudu. Ministeerri muummee kan sadarkaa aangooti obbo Shiiniitti aanu lammaffaa ta'an ni muudu. Yaa'ii lammiin isaanii miseensota paarlaamaa geggeeffamu kunis dhimmoota waggaati. Haa ta'u malee bara kana keessa wanti paartiin kooministii fi dhaabbileen mootummaa waan hedduu soroorfataniif
yaa'insaanii baay'ee barbaachisaadha. Akkasumas qaama damee faayinaansii fi hojiiwwan saayinsii fi teekinooloojii to'atu irratti to'annoo cimsuudha. Kunis hojiiwwan ijaarsa paartii daldaloota dhuunfaa keessatti cimsuudhaaf ta'u miidiyaan mootummaa gabaaseera. Sochiin kunis tarii sarara paartii kooministii chaayinaa fi mootummaa gidduu jiru bal'isuuf aangoo paarticha damee dhuunfaa irratti qabu kan cimsudha. Kunis tarkaanfii cimaa baroota dhiyoon as amma malaammaltummaa irratti fudhatama jirutti jedhameera. Namoonni daldala dhuunfaa irratti hirmaataniif maqaa guddaa qaaman bakka tumsaniif dhaamaa dhufeera. Abbaan qabeenya dhiyeenya kana bakka buuteensa dhabame keessaa tokko damee beekamaa damee teekinooloojii irratti hirmaataa turedha. Maddi BBCdha. Egaa kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kana gammaa daawwatanidha. Qophiileen madda nageenyaatti ufaan gama kiyyaan nagaatti isiniin jedha.